والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نسوكيا قال شيكارو بي أكنا جيدا جيتياتي معلومة جدي مرتين نموتين كتان موتين كدا توكو كوني أكا إجار سمناتي أكا مناتي جدان شيكارو بي الأولى إني توكو فايو جتي أرسيدا أرسينا كوتوباتي والثاني utubaa jechuun namootiniini manni isa malee ni jaaramu lammeessonoo asirra jiru maali baaleen tun akka amootiniin afaa lafaati namni yoo isirra deemellee hin dubbattu kasoodha sadeessonoo ana sookiyya jimmaan tun akka qorqorrooti qorqorroo jechaa namootinii yoo hin jiraatini roobni itti garrooba afreessonoo yaa amootiniin ana siikiyya harargeen tun bismaara marreetinii waa jabeessiti bismaara waa jabeessa qorqorroo namootiin bismaaraan itti gadi dhayama bismaara malee ammoo mannin jabaatu harargeen akka bismaaraatti jedhe ana siikiyya shaneessonoo ana sookiyya walloon tun balbala manni yoo balbalan qabaatiin hin bareedu marreetinii walloo akka balbalaatti jee sheekaroobe jaheessonoo yoo ana sookiyya wallagga xarbiidha jee muka keessa dhaabatu yoo ammoo mana ijaaranii muuni keessa hin jiraatini badema achi namni ilaalee argame shamanaatu mul'ata yaa ana sookiyya turbeessonoo yaa ana sookiyya shawaan tun dhokkeedha jeen gurba ammootiniini qorrallee ammootiniin homaa qilleensillee ammootiin hin seenu qorrillee ammoo namantu yoo dhoqqee manni itti dhayame isiisun akkasi jeen torbeessonoo yaa saddeettassonoo yaa anasiikiyya iluu abbaa boortuun ammoo waraajii gubbaati maali jennaan jarri bosonaan beekamte muuni waraajii gubbaa sun jara jee yaa anaso sagleessonoo yaa anaso booranaan tun ammootiin horiillee qabdi jarri ammootiin la duniyaallee qabdi meeshaa mana keessaati jeen manni meeshaa malee bareedu marree boorana meeshaa mana keessaati jeen gurana kudhanii fi kudha tokkoffaa wanni nu dhiifnee fi jaratu feemas hin ta'ini wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.